Artistii Bilisummaasaa Raggaasaa Wallee Haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa. Baga gara chaanaalii keenyaatti immoo nagaan deebitan isiniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa kan namatti toluu fi kan dhagoon illee nama gammachiisu isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Egaan daawwattoota keenya amma xumura qophii keenyatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaa haaraa taatan immoo chaanaalii keenya kanas immoo sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun uummata Oromoo fi hundumaa bukkee akka inni ga'u nu taasisa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo keenyaa irratti haaraatti osoo hin darbin akkuma beekamu egaa warroonni chaanaalii keenyaa haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun laayikii fi akkasumas illee viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee sheer gochuun dagatinaa. Teelegiraam, feesbuuk akkasumas illee tiiktaak kan biroo yoo qabaatan illee hunda isaa irratti sheer godha. Artistii keenya artistii bilisummaa kana jala dhaabannuun isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabanneetti isin haa dabarsu. Akkuma beekamu egaa artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e artistii Bilisummaasaa Raggaasaa uummata Oromoo keessatti jaalatamaa fi artistoota Oromoon qabdu keessa gameeyyii qabdu keessaa isa tokko jechuudha. Artistiin kun egaa kanaan dura wallee garaagaraa wallee qabsoo gaafa qabsoollee wallee garaagaraadhaan qabatee uummata Oromoo keessatti dhiyaachaa ture jechuudha. Keessumayyuu wallee gaafa qabsoo hunda isaa irratti illee uummata dargaggoota kakaasuun wallee babbareedaa kan babbaasaa turedha jechuudha. Artistiin keenya kun keessumayyuu onnee uummata Oromoo keessa kan jiru jechuudha. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya kun immoo amma immoo wallee haaraa mata dureen isaa eenyu kan jedhuudhaan qabatee dhufaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya mee artistii keenya kanaan dafii kotta kan jettaniin koomentii jalatti lakkoofsa 2 barreessuun dagatinaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya jaalatamaan kun kana akka toora feesbuukii isaa irratti dubbateen artistiin kun sirba kana dhiyeenya kana gidduutti qabadeen dhufaa jechaa jira. Keessumayyuu sirba kana immoo kan inni qabatee dhufu YouTube chaanaalii mataasaa Bilisummaasaa Raggaasaa kan jedhu YouTube chaanaalii mataasaa irratti qabatee dhufa jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya dhaqaatii YouTube chaanaalii isaa sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, sheer godhaan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaan artistii keenya kana bukkee dhaabannu sirba isaa kana irratti immoo baay'ee abdii qabna akka inni baay'ee bareedaa godhee fidu jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya YouTube chaanaaliin isaa mata dureen maqaan isaa akkuma maqaa isaatti Bilisummaasaa Raggaasaa jedhee jira. Hordoftoota 10,000 fi isaa olii kan qabudha jechuudha daawwattoota keenya. Dhaqaatii 1,500 isiniin jedha. Artistiin keenya kana cina dhaabannu artistiin keenya sirbisaa gaafa bu'u immoo gara viyuu miiliyoonaatti dhageessisuun isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabanneef immoo kana ture. Odeeffannoo har'aa keenyatti akka abdii itti baartan abdii qabna jecha. Amma immoo odeeffannoo kan biraa walitti amma deebinutti gama kiyyaan immoo nagaatti.